Jirtu qeeroo fi qarree Oromoo addunyaa mara jirtan oduu gurguddoo guyyaa rantanaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Guutuu viidiyoo kanaa daawwadhaa, walii dabarsaa, yaada keessanis itti barreessaa. Dura irratti oduu gurguddoon guyyaa rantanaa akkuma kalee isinii himetti arraas ibidduma Kaalifoorniyaa Los Aanjelesitti keesan akka malee guddachaatuma deemaa jira. Ilaa ammaan tanaa bikka adda addaatti hammi gartee warreen ibidda kana dhaamsuudhaaf tattaafachaa jiran dhaamsuu takkaa'uu dhaabuu danda'an dhibbentaa 11 qofa ja'aniiti ibsaa jiran. Kana maleedhaas yoo xiqqaate toora namni 15 kan gartee du'e yoo ta'u namni 17 kan ga'u immoo ilaa ammaan tanaa achi buuteen isaanii hin beekamne. Akkasumatti horiileen adda addaa manneen qaqqaalii isinii himaa ture san akka malee badaa jira. Kana qofa odoo hin taane magaalaan Los Angeles dhibbentaa 50 yoo xiqqaate horiidhaa fi manneen isaanii yeroo ammaan tanaa gubachaa jiraa ja'aniiti himaa jiran. Bulchaan isteeta Kaalifoorniyaadhaa Gaavin Niwusam kan jedhamu namtichi asitti gartan kuni Doonaald Tiraampitti quba laachaa jira. Wanni gartee amma inni Doonaald Tiraampi quba laachuu ummanni biyya sanii ummanni isteeta sanii akka malee waan isa quba laachaa jiraniif jecha inninis karaa Doonaald Tiraampitti quba laachaa jira. Kan ta'eefis eega gartee Doonaald Tiraamp guyyaa lama dura Kaalifoorniyaan ibidda ammaan tana ta'ee kana wanni isin dhaamsuu dadhabdeef bishaan ga'aan tuubboo keessa hin jiruu jedhee eega gartee Doonaald Tiraamp isatti quba laate jechuudha. Kana jechuudhaanis uummanninis isaa fi akkasumas bulchaa magaalaa Los Aanjelesii fi kaawuntii Los Aanjelesiin bishaan eessa jiraa eessa geessitanii jaaniini isa gaafachaa turan. Inninis amma dura heera baasaniiti heeraan akka gartee bishaan tuubboo san keessa irraa irratu warra godhe irraa. Kana qofa odoo hin taane heerota adda addaa kan gartee akka yeroo ammaan tanaa warreen ibidda dhaamsu xiqqeenyaa fi akkasumas baajeta warra ibidda dhaamsu irraa xiqqeessuu irraa kan ka'e heera inni baasee jeeniti Doonaald Tiraamp qubatti laachaa jira. Pireezidaantiin itti aanu biyya Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp pireezidaantii biyya Raashiyaadhaa Puutinii wajjin wal arguudhaaf karaan tolfamutti akka jiru ibsa godhee jira. Kunis eega gartee pireezidaantiin Raashiyaadhaa yeroo miidiyaadhaaf haasa'u godhu nuti Doonaald Tiraamp wajjin gatteenyee haasa'uudhaaf yeroo hunda fadhii qabnaa jedhee waan dubbateef jecha akkasuma sanitti Doonaald Tirampis nutis gartee lola kana gartee malatti goonee karaa hariiroo haaree gartee Raashiyaa wajjin godhachuurraa fadhinnaa qabnaa Ameerikaan lolan barbaaddu jedhee dubbachuusaa ni yaadattan. Kana godhuudhaafis yeroo gabaabduu keessatti akka gartee isaan lameen walitti dhufanii wajji gatta'anii haasawan dippiloomaatonni karaa tolchuu jiranii jedhanii oduun Doonaald Tiraamp ifiif dubbate ni ibsiti. Mootummaan biyya Jarman markaba Raashiyaadhaa kan gaazaan deemu kan bahara gubbaarra odoo deemuu dhaabbatee nu sodaachisaa jettee qabdee karaa gartee poortiisiidhaa harkisuusiidhaa ibsitee jirti. Kana qofa odoo hin taane bikki wanni kun itti ta'e aayilandii Jarman tan bahara gubbaarra jirtutti kan ta'u odoo ta'u markabni kun ammoo gaaza biyya Raashiyaatirraa fuudhee odoo Ijjipti deemuu ni qabame. Kuni gartee Raashiyaan ilaa ammaan tanaa markaba keenya gadhiisa takkaa'uu waan akkana ta'e jettee wanni isin irraa dubbatte hin jiru. Waraanonni biyya Noors Kooriyaadhaa yeroo ammaan tanaa waraana biyya Raashiyaadhaa gargaaruudhaan Yukureen wajjin lola godhaa jiran. Kanuma keessa waraanni gartee Noors Kooriyaa kuni amma dura lola adda addaa irratti kan hirmaatin yoo ta'anillee ammaan tan ammoo muuxannoo addaa waraana kana keessatti harkachaa jiranii jaanii oduun tun ni ibsiti. Kana qofa odoo hin taane waraanni biyya Noors Kooriyaadhaa Raashiyaa wajjin hariiroo addaa uummatanii meeshaalee waraanaa waliif hiruudhaa fi akkasumas muuxannoo waraanaatillee irraa barachaa jiranii jaaniiti oduun tun ibsiti. Pireezidaantiin Venezuelaadhaa Maduroon haareetti aangoo fudhatee jira. Eega filannoo gartee biyyoonni adda addaa keessaafuu biyya Ameerikaadhaa karaa CIA fi FBI'n isa kana kombolchuudhaaf itti tattaafachaa turan amata dheeraa dabranii jiran. Garuu haareetti yeroo boodarraa kanallee jara kana ofirraa dhoorkee ifiif aangoo haareetti fudhachuusaa guyyaa kaleedhaa yeroo aangoo san fudhatee ummata gartee isaa gammachuu qabu san gubbaarratti yeroo haasa'u godhu dirree baasee gartee Ameerikaadhaa fi biyyoottan adda addaa kan biyya isaa tana gartee garagalchuudhaaf barbaadan guututti gartee haasasee ture. Kana qofa odoo hin taane biyyoottan akka West Afrikaadhaa warreen gartee Burkina Fasoodhaa fi Maalii warreen
biyyootan Firaansii if keessaa ari'an san dirree baasee isaan faarsuudhaan akkasuma san Afrikaa gartee akka gartee biyya isaa taate biyya jaalatu taate dirretti Afrikaa jee oggumeeqa dubbatee ibsa godhee jira. Kun egaa Venezuelaan akka malee Afrikaadhaa wajjin hidhannoo akka qabdu akkuma gartee Kuubaadhaa fi Kolombiyaanis yeroo adda addaa Afrikaa wajjin hidhannoo qaban ifatti warra beekanirraa tokko. Chaayinaan doonii dildilaa gurguddoo habba 7 ol jaaru jirti jetti oduun tun. Doonii kana gartee wanni jaaruu barbaachisteef dooniileen tuni yeroo gartee Chaayinaan Taiwan fudhachuudhaaf qophii irra jirti jaanii miidiyaaleen adda addaa ibsaa jiran irratti dooniin tuni akka tolfamu jirtu miidiyaaleen footoo isiidhaa gadhiisaa jiran. Wanni gartee asirra gartan tuni tan gartee dijitaalii tolfamtellee yoo hasiin taate akkaataa gartee footoon tuni itti describe taate itti himanitti waan gartee habba tokko qofaa miti habba 7 kan meeshaalee waraanaa gurguddaa akka gartee taankii faa bahararraan fidanii itti lafarratti itti baasan kan itti godhanii jaaniiti ibsaa jiran. Dubagaa Chaayinaan Taayiwaan fudhachuudhaaf qophii xumuraa jirti. Mootummaaleen adda addaa gartee mootummaaleen akka biyya Ameerikaadhaa tuni akka dura dhaabbattu ifa waraanni Ameerikaadhaa xiqqoo malee karaa sanirra markaba olii gad oofaa jiran. Kun egaa lola fuuldura itti aanu jaaniiti namni hedduun eegaa jira jechuudha. Israa'el irra deddeebitee biyya Yemen sanaadhaa fi naannoo siidhaa xayyaaraan tumuu itti fuftee jirti. Kanumaa kana jidduutti uummanni biyya Yemen Israa'eliin akka isaan gartee sodaa Israa'el hin qabnee fi sodaa Ameerikaadhaa hin qabne hiriira guddaa itti bahanii nuti isin akka gartee dhumtan barbaanna jaanii falmii isaanii itti fufanii jiran. Kanumaa kana jidduutti mootummaan Israa'el ammoo irra deddeebitee yoo isaan amma booda gartee rookeetii tokko karaa biyya teenyaa dhawun taate nuti magaalaa isaaniitii miti liidera isaanii ajjeesnaa jaanii dubbatanii jiran. Magaalaan biyya Faraans Paaris Aljeeriyaadhaan nuqaanyeessuu dhiisaatii uummata keessan fudhadhaadhaa jetteeni ibsa kana baasanii jiran. Kuni kan ta'eefis uummata gartee Paaris keessatti waa balleessan kiriminaal warra ta'an jechuudha wali qabaniiti karaa biyya Aljeeriyaadhaa diippoortii godhan. Dubagaa yeroo amma dura warri Aljeeriyaadhaa irraa fudhachaa turan. Ammoo amma dhiyoo tana uummata Aljeeriyaadhaa kan Paarisitti waa balleessan warri Aljeeriyaa fudhachuu dhiifnaan warri Paaris ammoo nuqaanyeessuu dhiisaatii uummata keessan fudhadhaadhaa jetteeni oduurra baasanii oduun tun ni himtii jechuudha. Dhumarratti footoon as duuba jirtu tuni akka malee garaa nama nyaatti akka malee gartee hirriiba nama dhoorkiti. Obboleeyyan keenya warra akka malee rakkachaa jiru biyya Liibiyaatti akka gartee gabraatti hidhanii nam tokko tokkotti gurguraa jiran. Miciyyoon tuni Na'imaa Jamaal ja'aniin. Footoon tuni akkaataa isin itti baaten beeku garuu immoo sooshaal miidiyaarra olii gad deemaa jirti. Namni footoo tana gadhiise akka jirutti miciyyoon tuni $600,000 lubbuun isiidhaa gurguramtii ja'aniiti ibsaa jiran. Yaa obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti obboleeyyan keenya warra kana rakkachaa jiru sagalee taa'aa akkasumatti warri gartee waan kanarraa informeeshina qabdan gama duubaatiin nuqunnamaa malatti barbaanna. Oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagee jiraadha.